Jiraate akka nama biyya Arabaatti jiraatu hin dandeetta katamaa jiraata baadiyyaa jiraata akka nama katamaa jiraatutti jiraatu hin dandeetta sun maayindii kan keeti haala jireenyaa keeti maalummaa keetu murteessa malee eessuma jiraattee yaani nama kaayyoo qabu nama hubachuu danda'u waa hunda hubachuu ta'uudha qaba. Kanaaf amma dabalatee ammoo waa'ee dhiirota Awurooppaa jirudha. In arina Yoruba any artan. Yoruba mal te beiten. Baja sera beka demta. Mirga fi kama ke beka furata furata dem. Biyatu baran itino janne male itino hojin itina agarsiisi male biyatu amma baran nejer. Okay. Amma fakkeenya yo nama Awurooppaa jedhan biyya keenya keessa amma duraan dafanii itti heerumuu barbaadu shamarri dhugaadha. Amo obboleessa kiyya kana tukaase waan kana. Diaspora jedhan itti heerumuu barbaadanii maatilleen ni kenna hatta umriin intala waggaa 14-15 ta'an gammadeetiin hin kenna. Osoo barumsa keessa jiraattee fuudheetiin hin kenna mallaqa qaba jedhanii biyya alaatti dhufu diaspora minaamina jedhan. Wanta san garuu namni sun immoo umriin isaa meeqa osoo jettee almost waggaa 30 ol. Xiqqeessa sii malaal xiqqeesse 35 ol almost. Namni sun rabba bara bakka qoy kaya bakka karoora intala san bulfachuu haalatti bulfachuu danda'u bira darbee maatii isaaniitu jijjiiruu danda'a haala jedhurraa hubatameeti malee waan biraati miti. Mallaqaan maa deemtarre namni biyya barate taa'e namni sammuu bal'aa qabu nama biyya guddatte biyya dimokiraasii biyya haala jireenyaa kana haala teknooloojiitiin haala maayindii isaatiin biyya jijjiiruuf biyya guddatte keessa jiraatanii dhufanii yoo gad deebi'aniitiin namni tokko dhoqqee keessa seeran bahee dhoqqee keessa bahee deebee dhoqqee keessatti kufee ni gangalataa gaafisii qaba ni gangalataa. Oi kaayyee akkasoo jenne ishi fakkeenyaaf baay'ee ilaalaa. No, kiri kiyyaaf kan keebichaa goone shamarran ani garuu dhagaa akka nama tokkootitti akka ani shamarruu dandeettu takka. Jechuun ilaalaan isiin inni isii fuudheemi talasan fuudheemi isiillee bara akkasitti himteettu. Isiillee dalagaa isuma waliin jiraataa dalagatteetuma qaama nama biraatu jijjiiruu dandeetti akkasumatti bara. Ani amma yeroo baay'ee kiriin ina. Isin araarsamee. No. Ande kaza taurada. Fakkeenyaaf amma shamara biyya san fuune nu gante. Iskaniif shamara gara biyya Awurooppaan fuudhan amma maaltu dhufe biyya keessa ulfeessanii achumatti dhalchanii achuma teessisan biyyuma teessisan gara sin fuudhan maaliif jennaan achi deemtu nu ganti maayindii isaanii ilaala. Jechuun ilmi dhiiraa tokko. Listen, zambe bal ande. Zambe bal መጀመሪያ ላውራና ልጨርስና አልወድም ሲጀምር ንግግር አፌ ላይ የሚያቋርጥ ሰው ዳይ ወይ ሚቱ ገዲና ደገፈዱ ሃንገ ገፈዱ ላ ማልት ani waaso sanin booda usin jedha hanga feetan haasoftan garuu yaada kiyya fixachiisa fakkeenyaaf duraan fuudheetiniin hatturii dafii fuudhee biyya achiin deemu kanaaf shamarri biyya keessa jirtus shamarri biyya Arabaa jirtus baay'ee hawwiti biyya san deemu biyya san akka waan maayindii isaanii keessatti biyya addaa wayii keessa sammuu isaanii keessa yoone ለየት ያለች ሀገር እንደሆነች ነው ሳይኮሎጂካሊ የሚስሉት ባይምሯቸው እሱ አይደለም ፖይንቱ አማ biyya keessa ulfeessanii itti dhalchanii biraa deeman yoo ni dhufu ilmi abbaa jechuu eegale miilan deeme yookaan abbaan isaa achuma mallaqa itti erga kanaa miti pointiilleen yoo amma shamara biyya Arabaallee haasofsiisan achi dhayxee naganti jedhan shamara xiqqoo barnoota qabdu shamara xiqqoo firiidamii qabdu shamara xiqqoo waa hunda beeytu maayindiin isii bilchaate ni sodaata dhiirri Oromoo ni sodaata maal jenna achi deemte naganti jedha keessattuu akka xiyyaata nama badheematti dheessa badheematti akka kan obbineessa guyyaan argee qoy sanin booda dhalaa miskiinoo fuudhanii ta umriilleen xiqqoo laalanii maatirraatti fuudhanii minaamina deeman achi deemtu immoo sun hin salaxxanti gaafa salaxxante immoo argaa isaan feetu harkuma isaatirra salaxxanti harkuma isaatirra baratti harkuma isaatirratti uffata akkaataa uffatan barsiisa akkaataa itti nyaatan akkaataa itti baan akkaataa itti seenan jireenya biyya sanii barsiisee gaafa sanii boo gadi ba'ee maal jedha dhalaa biyya Awurooppaan fidina nama gantii jedha
nama ganti deemte duraan dursa dhalaan biyya Awurooppaa deemuu feete biyyarraa fuutanii deemtanii biyya Arabaatii fuutanii deemtanii ofitti amantummaa qabaadha dhalaa ofitti amantummaa qabdu dhalaa haasawaan amantu dhalaa beekumsa qabdu dhalaa maayindii bal'istee yaaddu itti dabalama. Dhalaan mush erga achi deemteen booda nu ganti dhalaan biyya Awurooppaa deemu eenyutu jiruu gaarii ka jibbun jiru walaa dhalaa walaa dhiira. Dhalaan takka osoo biyya Awurooppaa deemuu barbaadde waan isin haasoftanii biyya Awurooppaa san akka waan mana qulqulleessinee akka waan shintibeetii hin dhiinee akka waan dalaga bakka akkuma waan biyya Arabaa kana first of all biyya Arabaa kana dhufnu maal nun jedhan akka waan ani akka kiyyatti waanuma ciisee nyaadhu wayinaaf indoon mana barumsa waan deemee bara dhufaa na fakkaate umrii kiyyarra yeroo dhufu san gaafa dhufu ganama burushina kan ta'e yalla naan jette namtitti hirrifadhe bakka kan maal akka yaadee dhufe iyyuu naa galuu dide akkasani amma namni biyya Awurooppaa diaspora biyya alaa kanoo doolaara guddaa nyaatanii mallaqa guddaa qabanii minaamni dhufan isaanii akka tuuf xabbaraa deemanii namni maal sammuu isaa keessa kaawwee gal kan biyya Arabaa jirullee biyya Awurooppaa hawu kan biyya keessa jirullee biyya Awurooppaa hawu waan achi jiru nabrarraan waan achi jiru dhugaan himina namni waan kamiyyuu haa dalagu ziqqi jedhee haa dalagu kaffi jedhee haa dalagu barumsaan haa dalagu wallaalummaa isaatiin haa dalagu mallaqa haa argatu haa of jiraachisu pointiin guddaan garuu shamarri achi deemtu nu ganti shamarri martuuyyuu achi deemtu nu barbaadde jettanii duuba keessan hin sodaatina dhiirri shamarri biyya Awurooppaa osoo finne nu ganti jedhu dhiira gaaddidduu ofii sodaatee dhiirri akkasiisun immoo shamaraan miti jiraatu hin danda'u duraan dhuftee aan dhugaa isinitti hima. Ofitti amantummaa qabdu fidaatiniin haala jireenya barsiisuu sin barbaachisu isiyyuu dhalaa yaadan beektu jiraachisa. Dhalaa miskiina fayyaaletti fuutanii deemtan isiin gaafa salaxxante moo argaa keen feetu shamara biyya Awurooppaa deemuuf nu feeti jettan. Dhiirri shamarri biyya Awurooppaa deemtu nu ganti jedheetiniin yaadu dhiira gaaddidduu ofii sodaatu wallaalasi dhiira ofitti amantummaa hin qabne. Amma yaada keessanitti fufaa ka'a. Tanaa gadi. እንግዲህ የተረፈውን ግን ይሄ ልጅ ተንፍስ ቆይ ቅድሚያ ለሴቶች አውራ የኔ አባት አውራ ወይ ምስኪን የጨውቃ ሚቱ ቦታ ገልጤት ሚጫነ አሞ ጉበት የጀነታ ባዬ በሬ ደቤ dubbiin kan kee gaariidha beeta wani tokko maalidha jalqaba isatu pointii irraa si baase beeta jalqabuma yeroo seene maal jedhee Yurooppii akka waan deemtanii argitanii tanii uumaman dura wanni haasaa turre waa'ee Yurooppiin guddaadha Yurooppiin akkas badaadha biyya Arabaa akkasii waan jenne hin qabnu jireenyuma keenya keessatti aboo rabbiin kun abaarsa akka ta'e kaan hin beeku namni Itoophiyaa bakka biyya alaatti jennaan duudaan illee dhagaya beeka maal akka ta'e hin beeku duudaan gurraan hin dhageenyellee biyya alaatti viizaa si ergina yoo jedhan hin dhagaya. Namni jalqaba irratti maalidha jireenya kan kee keessatti atini rabbiin yoo hojii irratti dandeettii qabaatte jabaattee yoo dalayte oo hojii kan kee irratti gammachuu qabaatte yoo gadi dhaabattee hojii san irratti jabaattee dalayte bakka feete teettee jijjiiramuu dandeetti pilaanii qabaannaan jechaadha. Jalqaba maaltu si barbaachisa jireenya kan kee keessatti hojii hojjechuun duratti hojii sanirratti hojii hojjechuun duratti jalqaba hojii sanirraa gammachuu qabaachuu qabda. Yoo gammachuu hojii sanirratti hin qabne yoomiyyuu hin jijjiiramu. Biyya jiraattu san keessatti gammachuu qabaachuu qabda. Namni gaarii namni supermarkeetii suuqii akkamii odoo Itoophiyaa keessaa qabu odoo biyyuma kana keessaa bahee jedhee namni yaadu meeqa jira. Hedduu jira. So jalqaba irratti dalagaa dalagdu irratti gammachuu qabaachuu lammaffaa irratti ammoo hojii sanarra jabaattee dalagachuu sadaffaa ammoo rabbii kan kee irra kadhannaan bakka feete iyyuu baadiyyaa feete keessa yoo jiraatte hin jijjiiramtu. Kabraa ammoo saniif jecha amma fakkeenyaaf dura maal jettee turte Yurooppii yookaan biyya alaatti dhufe jennaan daa'ima umurii 14 illee fuudhanii kennanitti. Sun waan rabbiin dura sammuu keessatti Awurooppaa jennaan bakka Yuuromaaf doolaara adda addaatti sammuu keessa mul'ata nama kenna. Saniif jecha fuudhee daa'ima waa takka jireenya agartee hin jira daa'ima waggaa 14 fuudhee nama Yurooppii dhufe sanii kenna. Namni inni immoo maal jedha achi deemee na jalaa jijjiiramtii nama biraatti deemtii maal taatee akkas dura nama isa hin jaalanneef nama isa hin beekne maaf fuudhanne.
Europe jecha namu biyyatti jijjiiraman biyya sammuu jecha warra babal'aa akkas barumsatu jira waan adda addaati jira. Namni gaaf duraa rabbiin qotiyyoo godhee uume bakka fedhe yoo deemellee qotiyyoo man jijjiiraman yoo innaa maaliif pointii biyya jalqabaa namni yoo jireenya ofii irratti gammachuu qabaate dalagaa ofii irratti fookas godhee dalagaa ofii irra gammachuu qabaannaan eessayyuu taanaan hin jijjiiramu. Jalqaba sammuu ofii gadi dhaabuudha waan hundarratti. Dhugaadha. Jedhaa yaadni biyya kanatti kuufaanaaf nu bira. Barumsa gaariidha. Barumsa gaariidha. Dhugaatitti. Bitu badhume. Yaada keetii ibsattee waan hunda haasoftee geeffattee walitti araaramna hin taatu. Tabrasii fida. Abshirin dhumtu dubbi tabrasii fida oo barbaade. Hubbii haasa'e. Awurooppaa kana bakka xiqqoo kosheenna bakka. Afacha baalee hin dubbatin yaalakkoo mindinna ara bismillah. Indee maalaati hin dubbatin jechuun akka. Baalee shwaashwaa tasartuun abshirin. Dubbadhu afaan keessa jettee obsee yaada kee kannatti. Sagalee kan kee tulas jedhee hubbii dimsishin kaffa argee. Amma dhaga'ama. Ani immoo akka ilaalcha abbaati garuu wanni martuu akkuma awwala duraa inni ibsee yeraahan ibsite sanitti ijoollee xixiqqoo kennanii maalii jedhanii nama tokko wal barachuuf bultii walii ijaaruuf biyyaansi waliin haasawutu jira wal barachuuf jira yaada wal jijjiiruu jira. ግን ከሁሉም ነገር ቢተዋወቁ አሪፍ ነው ጀዳኒ ገሩ በቃ ሁሉ ብርቋ እንደማይሆንባት ወደ በየነማ ደምቴ እሱን እንደማታስቸግር ማለት ነው። ግን በደንብ ቢተዋወቁ ነው የምለው እኔ ባጭሩ። ምን ትላለህ በዚህ ነገር ላይ? ምን አስተያየት አለ? ሁሉ አብርቋ እንዳይሆን ገብቶሻል። በኋላ እንደዛ ሆነች። በዛ ደግሞ ነመያደቀቡ ቢያንስ እድሜዋ ከ22 እስከ 23 በላይ ሆነ ነመያደ ጅጅሩ ኒደንዴቱ ብዙ ነገር እንትን ማረምትለው ሰው ለትዳር ዝግጁ የሆነ ሰው አይምሮ በሰላለ ለትዳሩ ዝግጁ የሆነ የትኛውም መስዋዕትነት የሚከፍል ስራ አትስሪ አትማሪ ቤት ቁጭ ብለሽ ልጆችሽን አሳድጊ ብትባሉ እንኳን ለልጆቿ መስዋዕትነት መክፈል የምትችል አይነት ሴት እነሱ ግን እንደዛ አይደለም። ሆቢ እንደዛ አይፈልጉም እነሱ። በቃ ጣይ ደግሞ በቃ የሰው ወጣ ያለች ወጣ ያለች ማለት በቃ ማነ ፋሚሊቲ በሄ ዋንቱ ቶኮ አርጌ ብዙ ነገር ያየ ሰው ደግሞ ትዳሩን ያጠናክራል ብዬ ነው ማስበው። እንደኔ ገባሽ ችግር ያሳለፈ ሰው አማበሬ ከሰሚፈል መጣጅራ ነው በይና እኔ ደስ የሚለኝ አንድ ነገር አለ። ምንድነው ማጅሬ ፍቅር የሚገኘው ገንዘብ የሚገኘው በሀያ ልብ የሚገኘው በአርባ የሚባለው ነገር ታውቃለሽ? ላኢላሀ ኢለላህ ምን መሰለሽ እንደዚህ ስህተት አይደለም። አሁን ወር namni tokko tokko biyya fedhee jiraate teknoolojii akkamii of osoo farkaa qabu garuu namni jijjiiramee jira. እኔ የዛሬ አመት አካባቢ የሆነች ልጅ ማለት ነው እኛ ጋር መጣ። ከዚህ ነው የገባችው። ልጁ ደግሞ ከአውሮፓ የት ሀገር እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ እኔ ከአስሯት ነው ሆ ወሊን ሀሶ والله ሀሰም ይሳኬ ሳጀች አለ ሙሽ አውሮፓም ትወሪ ቢጀከና ይዩ ስልጣኔ ከሚገባ ሸክሉ እንደዚህ በቪዲዮ ነው ያየሁትና ያኔ አለ አንዳንድ ሰው በጭም የማይሰለጥን ሰው አለ። የምር ነው ነው የምልሽ። የትም ሀገር ይኖር ምንም ያድርግ ነብን ጅጅራም ነጀራ ኦፊገሩ ፈኒሳ ጅጅራም ነጀራ ወኒ ነርካ ቀቡ ገቲ ባይ ያኒ ወይ ገቲ ጉዳካሱት ገሩ ሰሙን ኢሳኬ ስት እኔ ለምሰሙን ኢሳን ጅጅራም ነጀራ ዛሬ ትችት ነው። አይ ትችት በትችት ነው ዛሬ። ፍቅር እኔ የለብኝም፣ ፍቅር የለብኝም። እኔ ፍቅር እንደውም ከሀገር ነው ያለብኝ። ጨረሳችሁ? ላውራ
አሁን ማመዶ አሞ ሁለት ደመረምና አውሮፓን አንዴ ማበቃ ፊዛና ከናኔ አራረምና ፊዛና አይርጋ ይላል ቻባ ደገፋርጉኝ እኔ ቆሰቁሳለሁ